gana kana guru Allahu akbar nama kuma khaisa maybe nama kudan nama kudashan wallahi wari ya da bare da na wari ya iso wan bare da jawu mun sani garu dibbarra ma khofla kabe da tiga fadar da mala basani tiga fadar ma abar sai yau da rai sani gudu baka jira tisan alaka ba sai yau ويلي ما نسيت وبرازو كميت بتاتي ما كانوا رموتي نورو ميزي دي كميت بتاتي في بيتج وتمامو اجي باربر مس just guya wala kuma bitabe ta ile I think garu kam madrid kana ngarre atika an kana miti intini wi bite na achi di bande melo fi andi bande man pesa ge di bande aye just like diga question nakasundu kamachu maybe you have to diga agasunga diga buron gawat so kami khati dibat brandi wallahi karo san kabu lam sen picture share game garu kesan man bodo man na go ready in sauda basically I lost my hair so I'm not going to do again I'm sorry durani le takango re amma aredan dibat achigeri dibat mambo man na go sabi dibat mambo we have to go fuck yourself guys wallahi anisiyam never demo ko na anasiame liberia pretevele khosi ni jende baka is genalen do yo be de garu arkabas blogging zigora kagana listen yeah yiro majamara na bakam yiro ajilkabati gafan german duro sene harifan taje dibade gafasan socially nage sene ajibe umandan I was young gafan umri akhe tetre jojo akasi saiba ya fakir burnas jalalti jankab tujani jalala bihaddat nifsata so nama to swana daddan nama gammajisa wa kana jalala jaccan gore fadi ya nuzon tane hati warra ya hagan maduf gammajusi mirasi yego da en o bisani dibadu jani ni si jacce dibadda arre si cara kana te wujisa ai amale ni gore so fadin tiyaran nan matakar ku faru ya da khiye sadde en rajal fadilo wan ko ya ni win man wano fina rajala chuti tete why mena ya na dume amara khas puro reference karana asli dibatta ilili zini kitabe me rajal fadil ki wallahi ulfatu la beda sahibi akamul fatime this number in the one the number so like what was so why not maybe na jara dona sinje mali beda ada fate la ajala tadi like ultima like ma barani amma wani kana sinjo bani siji bedi me wani kana sinjo how we see some go to the I can reference here da be amma boda kam tingar register so reference he already sigale o akesi fetu wa hunda guruni dendesa so nafjara ku gammachu sijinar ko bada okay I want to see her success let's stop to get this chicken I'll see you in the morning you got the university clock yeah what time maybe 9 o'clock okay I'm going to I'll let you use the bathroom alright I'm probably going in the bathroom maybe 8 o'clock okay alright see you soon man maratu exam resini nyachu drama khaisan nanya no sayno kinna jan sanifin nidate ani akka khani to arke yenan taw be tar ke sarra kan manu normal re sakana wala am zeytun dibade o olive oil and if you have zeta habsuda beta to kurazmu ya zeta to kurazmu ri sarre ke dibade mikka festala wajala khay khana ne de dekra taw jiran ati wallahi dira jaba sigale haramana ke gammachu da wanda tingori jiru sigale amma no simbona hali for real nanja no bale yangi ya woni ni nasara ta yakar mudi ga wato jiru takana mudi sin ka batuna gartani ana sin so buna gartani ni beitani jal fadlu so bega mudi sin ka batani bega it is what happening ani fa fakezu mani be ona beitan namni na be ona be kan nambe na mo na umbe tumari free maro guys I think normal guys no guys ini
man. Maal dibateef hanga isa hin agarsiif. Lama waliin dhaqee wala saabii. Lama waliin dhaqee dhiiratee. Muuduu rakka irraa bareedee nutti mul'atu sodaate malee irraa bareedeera. Warra keessa jiraa maal agarsiifne? Ani natti namni daree amma gaafataa yoo saabo. Muudii qabata malee choobii ho'itu kana ba'a. Malee dibatee sirnumaan beefillee. Indee dubbisee bita mokkam. Itti gaafatamte garuu siin dawwale jedhamu jaan yoo waan ta'e. Haluun jira jeeyyaa. Irratti ture wanni siinaan ta'u. Yoo buleessaati malee anuu maakii kunuunsa garaan jaalladhu ibsamaa amaddi dabarsee hin argu. Bakka anis kun haasii dabarsu. Atis maswaatinata hafaltee mi anis maswaatinata hafalu. Amma immoo tuniyyuu wanni guddaan maakii fi haadha faayitu godhanyaa dhasiilee wayi soban harkaa ta'anii. Anamma. Badhaama kana anaaf ibsishaatu sirra kaayuu jira waan atiif hin feetee osoo hin taane nutiitu sakkannu jiraame goore. Siinus amma dura onnee xiyyaa malachuu qabaa sii galee wanti hunda baasu kanan baasu. Gaayis kan taa'areen ta'u maakii fi anama maakii eega ibsaadha dhiisee ture sii galee amma onnee tana qabbanee. Wanni hin qayyara hulluu nagar qayyara sii galee. Gisee bichaas ta'a yeroo kenni. Wanti jijjiiramu takka hin jiru sii galee. Dukaan itti taanu ijoollee jalaanuu hin tokkolee jibbeetii bita. Bakka akkamiin taaree akkamiin taa kunoo rifeensatti dhabe boru yoo bokkii irraa utaalee yoo boru yoo lubbuutii waan lubbuutii yana dhabsiisaa biraa dhufe yoo imaajin naafis yaada rifeensa dhabe aanaa dargaggeessa kana aanaa hin fuudhin. So amma imaajin dubartiin dhiyaattuun ammaan booda haala amala fi hojii xiyya maal kiyya jaalattee otoo taane meebi biyya alaa jira jechuuf yoo biyya keessa isaan dhiyaatu. Biyya tana immoo abadan gana tan biyya tana keessa jirtu abadan natti hin dhiyaattu tan biyyoota gaggaarii keessa jirtu abadan natti hin dhiyaattu tan biyyoota rakkoo biyyoota arabaa keessa jirtu qofaan natti dhiyaata jechuudha ammoo isaan sunu ana jaalataniiti biyya arabaa sana biyya maalaa tanaaf jecha. Because dhiira malaataa dubartiin hin jaalattu dhiira gabaabaa dhiira boorcee qabu dhiira malaataa qabu dubartiin hin jaalattu. Waan ofii duraanuu alaamaa saatanoorraa dhaaggaru. Ibsishaanis wal beekanii kana fuudhinaan jeelaan wal beeki ijoolleen wal quba yette kana babbara nagar hoon bilaachuu warra yoo meebii maraatummaa kana dullummaa ishee malee warri si beenu si galee akka maraatumni kuni waan irraa dhufe waan si beenuuf normaala si galee ittiin gaddin namni garii meebii yoo dhalaan akkas hin beektu bartanuma si beektu ta guyyaatti dhalatte si beektuutu yoo barbaadde agartee fakkeenyaaf ati moolooyinaan bakka obbara adeera kiyya ture mana kanaatii nageessu ture siin jettee si mate. Wayii rifeensi ilaaltee dhufte jaalatti masaanii. Rifeensi maqaa nama balleessan beektu kana baata wayi umrii ta'e malee dullacha si bakka isaa bara umrii ta'e malee amma ijoollee akkasii haadha faatee dhiisirree saabii. Haadha faatee baraan wanni dhiisuuf amma wanni sii kennuuf isii jibbeetii miti siin jee akkuma siin jee fadhinnaa sii gammachuu siisan guutuu danda'a. So kanaafuu ati ni godhe. No maali beekaa jaalladhu. Ka isi jettee rifeensa kee kana balleessite wanni biraa badduuyyuu rifeensa wanni si dhufe wasaabii. Kabbaar hin doone loon dide. Koyaa dubartiin maan mooloo ni jabar jara silaa warri sattara. Dubartiin moolaa hoo qabaa bara silaa. Isaanis sattarataa mirga. Dubartiin isaanii maan mooloo ittisa. Iyyaatti. Dhugaa bara. Isaan maal yaadan meekaappii malee. Maal yaadan isaan shunkurtaan dhumte zeenni qaala'ee malee. Waan biraa maal yaadan. Hai garuu akka maal jettu tuki. Deeggartaa kaalla jara lammii taa'e. Exactly. Oh. Deemaa yoo izee kenna deemu jettisa. Wallahi ibsaa kiyyaa atamma nama guddaa lamee sillee deemee deemti. Garoon beekalee waan nama lolaan keessaa deemee sillee laayif. Jaalala sana akkasii balleessee kan biraa jammuudhaaf. Anytime.